obboleettiin teenya Zaaraan arraan tana duute tun haadhaa fi abbaallee hin qabdu yataama. Mee obboleewwan kiyya du'aayii godhaaf akka Rabbiin jannataan wafaqu, akka Rabbiin ollaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam akka godhu du'aayii godhaaf. Haadha abbaan qabdu yataama. Biyya Ormaa keessa Riyaad Saudi Arabiyaatti kagartee duute. Akka nama tokkotti hedduu na dhaga'e. Hedduu waan hin godhu, waan dhiisu, waan hin dubbadhu, waan hin juu wallaale. Ani guyyaan hojii kanarraa bee bira deemeetiin jajjabeessee ilaalee wanni isii barbaachisu godhaaf jeetiin abdadhee eegaa ture. Garuu arra wanni bilbilaan dhaga'e waan hedduu qalbii nama cabsu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha hordoftoonni kiyya YouTube Naafi fi Qadir. Guyyaa irraa akka malee gaddee akka malee gartee hedduu natti dhagayame. Maal akkaan jees himuun wallaalee obboleettii teenya gartee Zaaraa dhalattuu Arsii lixaatii Shaashamannee kan taate. Obboleettiin teenya tun hedduu baay'ee dhukkubsachaa turte, kaansariin harmaa qabe. Wallaahi ani akka tasaa arkee miciyyoon takka gartee ijoolleen fira isii kan taate obboleettiin teenya tun dhuftee akka gartee uummata hawaasa Oromoo biraan nuuf geessu akka nuuf gargaaramtu nu godhinaan jaani okay jee bira dhaqee miciyyoo san sila arkuu baadheelleen jee dhaqee laalee guyyaa lama haga yeroo qabu asirraa hojiirraa deemee dhaqee laaleetiin ture. Kana boodallee dhaqeetiin laalajee abdii qabaachaa ture. Garuu wanniin dhagee wanniin gartee har'a bilbilamee natti himame hedduu waan nama gaddisiisu dhugaa rabbiiti. Maal akkaan jeesni himuun beeku. Obboleettiin teenya Zaaraan gartee yeroo hedduu dhukkubsachaa turte. Mana Arabaatti illee hojii osuma akkuma keessan akkuma namuu akkuma akiyyaa fi kee hojjettee jiraachuudhaaf isin ka jiraattu biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii. Osuma nagaan dalagachaa jirtu kaansariin harmaa kun gartee qabee hedduu dhukkubsachaa turte. Mee yoo gartee wanni teemee isin agarsiisu. Obboleettii teenya kana dura karaa YouTubeetiinis gama gartee gama Facebookiitiin ummata hawaasa Oromoo biraan geetiin ture. Hawaasni Oromoo haa galatoomuu gargaaraa turan. Hedduu takka gargaaraa turani. Garuu gargaarsi isaanii san oolchuu hin dandeenye amrii Rabbiiti. Zaaraan obboleettiin teenya guyyaa irraa bara 2020 takka Januar 25 magaalaa Riyaad Mushtaifaa Shumeesii jedhamu keessatti amrii taatee duutee lubbuu isii dabarte. Maal jee akkaan himullee namee obboleettiin teenya kun tana amrii taate. Anaaf isiidha isiin tuni isiin ammoo kagartee isiin taate. Jiruun biyya Ormaa tun xiqqoodha. Baay'ee takka gartee waan hedduu takka gartee nama wallahi
وما قولون إن دامو نمو نوتيس دوافته نيا إنو نو قرتي نمني ندون إنجرو خناف أبليتي تنيتنا رب رامتا قولو في قرتي دو تكا قدينات تلاقي أكا قرتي المورو موتوكوتي زهران خرطو كويتاما الرقودة عالت وانتي قرتي نقد ديسيسي زهران يتاما هذا في أباس إنك أبدو أبليوان يسيتو جرا أبليوان يسي خجروسان بري يسين بيجتنا راير قتيتين تورتلي أشرا أسيتي أزدي بسني في ترانا أشرا أسيتي أرغازدي بسني في إفيني واللانيتي بكباية ديمتي والله أساسن اللي لابدي مستيفا خيست اللي وري مستيفا وانقود والله لاني وليقف فيقني قروغا maal godhan ta rabbiiti wanni rabbi waan yoomis ta'u eeysallee yoo deeman waan hin oolle ono obboleettiin teenya tana qaama isiiti kun amma harma isiiti ka kaansariin qabe kana kun yoo ka isinii mul'atu taate anola yoo ka agartan taate kana waanumaan juullee wallaalee beektaa dhugaa rabbii dubbachuuf kanaaf obboleewwan kiyya inshaallah obboleettiin teenyatu silaa agartee ani akka kiyyaati ilmaan oromoo amma wanni eegaa jiran jirri oromootilleen gartee warri fira isiitti dhiyaatu yoo gartee kanaaf obboleewwan kiyya asirratti dhaamsinan isinii dhaamu shamarran keenya biyya arabaa keessa jirtan tokkoffaa yeroo tarmaanjaa wanna harma kaawwatan kana yoo bitattan please of eegaa bakka irraa bitattanillee fakkeenyaaf turmaajaa namni uffatillee hin uffatina turmaajaa wanna harmaa kana gartee ka sibiila heddummaatullee hin bitatina yeroo bitattanis rabbi sinaa eegu qaqqabadhaa laala inni kun akkamii jaati mee gartee rabbi sinaa eegu silaa namni gartee of eegee hin danda'u kanaaf obboleewwan kiyyaanii gartee akka nama tokkotti dhaamsi ani isiniif qabu kan inni lammaffaadha miciyyoon tun hedduu nama gaddisiifti beektaa kanaaf warri gargaartan baay'ee takka galatooma har'a osoo miciyyoo san gargaaruu baanne hedduu garaan nama nyaata haga takka haa ta'u gargaaraan ilmaa oromoodha haa xiqqaattu haa guddattu miciyyoo tana gargaaranii jiran kanaaf obboleewwan kiyya yeroo baay'ee jiruun duniyaatu nan ganumaa beektaa namni dhukkubsatee qofa osoo hin ta'in osoo jiruutis ni du'a rabbi gartee haatimaan waa tolchu hundaafuu wanni naa beekuu qabdan ammaas takkaffaa ilmi namaa tokko yeroo rakkate ol cinaa dhaabbachuun namni kun hanga jiraatu hin beektu ofii jiraatu hin beektu wal cinaa dhaabbachuu wal gargaaruu amala haa godhannu wal guddisuu wal jibbuu haa dhiifnu jibba haa lakkifnu jaalala walii haa magarsinu isinii jaabboleewwan arra zaaraan bira dhaqeetiin argeen silaa miciyyoo san deeytanii agartan hedduu mataan irraa isin dhukkubaa beektaa ani miciyyoo san waan hin dhaqee arkeefin jaa bakka maal akkaan jiru irraa wallaalee wooman dubbadhuus wallaalee bakka mee jiruun tun bar jiruunu tana bar anis atis jiruudhaaf hangam takka akka jiraannu hin beeku si gade wallaahi of qabuun dadhabe bakka hoggumni dhuftee obboleettiin isii akkanatti zaaraan bakka duutee jirti atillee rabbi siyaasa barsiisu hedduu xaartee hogguu isii naan jirtu maal akkaan godhuun dhabe kawaan haati tiyya bakka kawaan duutee na fakkaatte wallaahi si galee min maaniin qabachuu dadhabe namni kun obboleessi jechuun dhaloota qofaanii miti kanaaf obboleewwan kiyya ani hedduun gadde
maatii fi firoottan isaa hunda rabbii si jajjabeessu. Inni lammaffaa mucayyoon tun yataama ta'uu isiituutu hedduu na gaddisiise. Mucayyoon tun yataama. Silaarra haadhaa fi abbaa si bira jiraate. Haati qaatoo haa guddattu. Yaa intala tiyya naa kottu jettiin. Har'a obboleewwan siisan maal keessa akka jiru hin beeknu. Tarii rakkatanii rakkina saniin isii wanti jaanii. Allahu alam. Allahu alam rabbumaat beeka. Immoo rabbi jannata haa kennuuf. Immoo rabbi gartee caffee jannataa isii haa qananiisu. Du'aa uma godhaaf. Wanni gootan jiraachuullee baattu. Please du'aa godhaaf. Wanni walii goonullee hin jirtullee ta'u du'aa godhaaf. Ani tanaan isin hin jaa wallahi wabillahi. Amma obboleettiin teenya tun silaani galchinaa jenna. Kafayyaa qabuu kunuun galchanii silaa dur taate gartee reef kanuma galchanii. Kafayyaa qabuun galchanii kadu'ee galchanii kana wanni irraa abdatanii jiru. Asumatti akka awwaalamtuuf amma tallaajaa kaayan silaa biyya tan akkuma waliin beeynu tallaajaa nama kaayan. Tallaajaadha. Kanaaf tallaajaa kana keessatti akka hin dhiifne akka gartee seeraan awwaalamtu inshaallah warra gartee waraqaa eeyyama jireenyaa qabanii waliin ni haasoofas jirra. Wanni irra geenyu hundaa'u yoo gargaarsa barbaachises gartee ilmaan Oromootti iyyanna gabbaaneeti. Kanan isiniin jechuu barbaada. Garuu adaraa ilmaan Oromoodhaa ifeegaa. Amma obboleettiin teenya takka firoomaa zaaraa mucayyoo amma duutee tana isuma bira jirti. Harki isii kun hin dalagu bakki tun iita. Araba isiin bira daleeduutu siirii itti godhe akka isiin jettu siirii naggootee arabni naan jette. Shamarran Oromoodhaa rakkina hedduu keessa jiran biyya tana keessa. Kanaaf rabbi isin haa eegu haga dandeessanitti of tiisaa of eeggadhaa. Bakka hin taane hunda hin seeninaa. Bakka hin taane hunda hin dhaabbatinaadha. Kana wanni jechuu barbaadu ani hedduun gaddee hedduun gartee waan nanaasuu fi waan hin dhiisullee irraa dhabee obboleewwan kiyya nagayaan